شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنتاه ذنوبنا والله نتي برسي درنا شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنتاه ذنوبنا والله نتي برسي درنا يا شهر رمضان جاء جلالا وللنوك بديد يفاللا قمدين موخا أليف ألا جاءهن دراس متوجلا جاءهن دراس متوجلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين خنيا خواجمتوتا في هردفتوتا خن تي في إسلاماتاتن بيخيسا في ألا جرتن أكوما قرتيغا تيسوما خنيا رمضانا جلتي قادي سيفاني ولين جروغا درسي قبابدو دقيقة دمشن راس ودمي أرانتنا سغنتا سدي تفايتيجو أراتا سدي تفا واني إسني قبيسني رفني وجراته إن يرتي رمضاني تكاجيني سومنا خوني سومنون إرتي دركاما نما هون درتي نما هون ديوتي نما أكمي نمني هون شريان إسلاما فويتي خيسان واسته إن يرتي كدركاما تهو يجو رمضانا جاء رمضانا تنا سومنون نما فياك أبو نما فيان كمني إرافي دالادا تكافي قدادا نما إيمال الرجرو نما الأكبساتي جرو نما أكمي سومنو قبا نما مسلمو نما كفارمو نما أكمي نمني سومنو قبو وانجو شرعين إسلاما خرانو وثيرت علمان حديثا في قرآن رتي هنداوني وان فري ولتنو قبا نجراجو واجه وشروط وجوب الصيام رمضان 6 وهي درك أمنا نغرتي واني نمني توكو يعني شرطين namni tokko gartee itti soomanuu irratti waajiba waajahan kana keessa tokko jaan duba ulamaan. Naam. Kan dura al-islaamu namni tokko islaama tahu wal buluugu namni tokko geessa namaa tahu yani umrii ijoollummarraa umrii gara gartee 10 yoo dabre torbarraa haga 10tti isanii barsiisan 10 booda gaa dirqama isarratti jechuudha. Wal aqlu namni tokko gartee sammuun isaa fayyaa tahu maraataa tahuu dhabuudha namni tokko. والقدرة نمني توكو غرتي دنديتي قباتو لا فيا قباتو دنديتي نمني توكو جهه سنماتي هي يو فيان كمان سومن درقام ترات اكسمتي غرتي اماس والسلامة من الحيد نمني توكو دورتي دخيستو ديغا لغو ديغا هيدي ديغا سنة جامو خنا خنجئتي منزلي تايم اوت جنان كفرنجتي جتوتي كفرنجتوتي منزلي تايم اوت يعني وان جئتي نمني بقونا رافضتو خنا غرتي جئتي غرتي نمني بقونا صلاتون قور دورتين تكمي وهيدي قبات سلانينو رت درقمامتي هاغا اسين هيدي زفتتو غرو سومنا مو يو هاغا صلاه هيدي قبدوسن هين سومن ايغا هيدي قلقل ليفتي بودا قدا خفلتي باتي براخي سيجور ان شاء الله دوبا جهيسان مو امين دورتي ديني راند ابني خن دلتي يعني خوني شاني سر عملي شاني سر جرا دوبرتين تكديسي هاغا غويا افرتمي ديني رانقول كلاو النفساء يعني النفاس يعني غرتي وهي النفاس يعني دوبرتي تكتا غرتي ديني راهين دابتين هاغا غرتي ديني را دابتوتي درقما متي يسرت سومنون اكسما والاقامه جان نمني تكو بيه اسا خيس جراتون درقما يسرت غدو سومنو اتي ايمال ريو هنجراتين yoo ji'a ramadaanaa fayyaa qabaatee dandeettii qabaatee ramadaanni biyya keessa jirtu biyya tee keessatti sitti gahe soomanuun sirratti dirqama. Naam. Yoo musaafira taate ikhtiyaara qabda. Yoo musaafira karaan deemaati hin soomanu yoo jettes mirga qabda. Lakki ani musaafira ta'us karaa kanatti imala tiyya keessatti hin dadhabu beeltiin an ajjeestu dheebuun an ajjeestu nin soomanu jettee mirgatti qabda. Kana gaa waan jiheen kanamee tokko islaama tokko gahee nama ijoollummarraa bahuu namni tokko gartee salaanni yoom itti waajibata namni tokko umrii 10 gizee gahe
torbarraa haga kudhanii ni barsiista nama ijoollee takka. Hogguu kudhan ta'an kudha takkaa fi kudha lamatti dirqama namni soomanuu salaatuun ijoolleen jechuudha. Lammaffaan namni tokko maraataa tahuu dhabu fayyaa sammuun isaa tahuu. Walqudratu namni tokko ammaas fayyaa tahee dandeettii soomana kana gartee dhukkuba sukkaraa dhukkuboota adda addaa ka soomanuu nama hin rakkoo namatti hin taane. Namni tokko dawaa fudhatuu qaba takka immoo nyaatuu qaba. Yoo kiniina hin liqimsine soomanni isaa gartee rakkoo keessa isa kana yoo ta'e soomana hiikee itti deebina akkamitti soomanaa namni sun takka akka maaltu isarra jira waan jiru bal'ina itti deebina. Akkasuma sadeessaan afreessaan namni tokko warra biyyaa tahuu qaba. Imalarra jiraatu hin tahin dirqama. Namni tokko yoo biyya jiraate soomanuu isarra dirqama. Yoommoo imalarra jiraate filannoo qaba. Filannoo soomanuu fi soomanuu dhabu yoo imalarraa galee kafalaa jechuudha. Yoo nama umrii isaa imalumaa fixu ta'e yoo akkana kana waajiba rabbii guutuudhaaf baatii takkitti tana gattaa'ii jennaan amata guutuu jalqaba amataatirraa maatatti numa deema baatii takkitti tana hafuura fudhadhu rabbii kee gabbarii jennaan wanni dirqamni si oofu yoo gartee gaa har'aa oluu dandeessu taate irra hafii jennaan jechuudha. Naam. Shaneessaan wassalaamatu min alhaydi wannufaasi jenne jaheessaan jechuudha. Namni tokko dubartiin dhiiga laguu dhiiga sunnaa dhiiga xurii kan ji'atti dubartitti argamu sanirraa isiin qulqulleeffatuu qabdi irraa dhaabbatuu qaba. Akkasuma dubartiin takka yoo deessee jiraatti haga guyyaa 40 dhiinni irraa dhaabbatu. Yoo guyyaa 40 dura dhiinni irraa dhaabbate hoo soomuu ni dandeessi. Yoo ilmoo loosisu jiraatte hoo soomana furuudhaatu irra bareedaadha. Yoo ilmoo san loosisuu keessatti rakkoon takka illee ittiin dhufne aannan fakkeenyaaf loosisuu san gartee aannan qiccee fi firiija keessee aannan obastu yoo taate yeroo galgala ilmituuf yoo taate guyyaa soomuu dandeessi waan qabu sun garuu bal'inatti haasofna jechuu kana hunda inshallah. Al-awwalu jenne فالكافر لا يجب عليه صوم رمضان ولا يصح منه. نمني توكو مسلمة هو قوى صومنا داف. يو نمني سو مسلمة هنتاني يو كافرته ني صومنا جي صومني ساق اولتين قو ربي براتي. كافر يو ته نمني توكو صومني ساق اولتين قو إسلامة هو قوى صومني ساق اولتين داف. وإذا أسلم الكافر فلا يجب عليه قضاء ما فات من رمضانات. يو نمتيجي صومني هو رمضان خنا خيسة. Namtichi kuffaara yoo ramadaana kana keessa soomanii arra yoo soomanii ramadaana bultii 13 14 15 dil arra dabarsinee haa jennu ramadaana amata dabarii ka dabarsinee haa jennu qadaa kafaluun qabu guyyuma arra soomanii irraa inni islaamummaan isaa arrumarraa jalqabdi wanni amma dura hundinuu diliin isaa irraa dhiqamte jechuudha. Naam baarakallahu fiikum arrumarraa jalqaba soomanuu isaa jechuudha. لما فان البلوغ هو الشرط الثاني فلا يجب الصوم على الصغار ولكن على الولي أن يأمرهم به ويعودهم عليه حتى إذا بلغوا كانوا معتادين عليه فيسهل عليهم وإذا بلغ الصبي في إثناء اليوم أمسك بقيته ولا قضى عليه. المون تكا غرتي حاجة إسين عمري تربجيسو درك أمامي تيسرت سومنون torba gizee geessee haadhaa fi abbaan isirratti soomana kana barsiisu guyyaa cinaafaa soomananii yeroo zuurii fursiisu haga umrii 10 ta'anii haga humna isaaniitti isaan soomansiisu arra soomananii guyyaa 2 furu guyyaa 3 nyaatanii guyyaa 1 furu torbaan takka nyaatanii guyyaa takka soomanu akkanuma suutaan barsiisan haga umrii 10 hogguu umrii 10 gahanii ilmoon tun fayyaa qabaattee maraatummaa qulqulluu taatee nagee qabaattee biyya keessa jiraattee karaa hunda shari'aan jettu guuttate deen haadhaa fi abbaan ilmoo tana soomanuudha dirqama irratti godhanii soomansiisuu qaban haga gartee isiidhaaf laafatu ilmoo tana immoo ni barsiisan. Umrii torbarraa barsiisa haga 10 gizee gahanii immoo irratti dirqaa. Akkasii gaa inshallah baarakallahu fiikum. Sadaysa al-aqlu jenne shartun liwujuubi soom namni tokko sammuun isaa fayyaa tahuun waan gartee soomana kana isarratti dirqama qurraa nama maraata irratti soomanii dirqamaa miti kana hubadha. Falaa yajibu soomu ala almajnuun nama maraata irratti soomanii dirqamaa miti maraataan ofiifu maraataadha guyyaan kun maali arraan tana soomanaa miti maalti addaan waan beekuun qabu dirqamaa miti
دعاء برباده فيفو ولا على الهرم الذي ذهبت ذاكرته وصار يهذي ولا إطعام عنه لأنه غير مكلف نما من قدو دلومي سمون إساس سمو جولي ديبته خاصاتنا بين قيام كن خانا أدان بين خلين أرى في أرى خليم أرى إسنين مو سلاسة أدان بين من قدو عمري نساء أكان من قدو تطرات تقرتي ilmo joolluma deebite ta waan kana waan sin irraan beene soomana kafaluunis dirqaman qabu soomanuudhaas dirqaman qabu namtichi sun jechuu naam maraata irraahis namticha gartee takka namtittii dulloomte totorraate manguddummaa keessa gartee if wallaalte joollummaa sammuun isis joollumatti deebite irratti dirqamaa miti soomanuu baattus dhiistus waan takka irra hin jiru jechuudha. Waan takka wanni soomana irraa beetu hin jiru. Sammuun isii akka ijoolleti. Naam. Namni maraataan isiinis soomana baasuu hin qabdu jechuudha. Afreessa القدرة شرط لوجوب الصيام فلا يجب الصوم على العاجز عن الصيام كالمريض فإذا كان المريض يرجى شفاؤه أفطر وانتظر حتى يشفى يعني ثم يقضى الأيام التي أفطرها وإذا كان المرض لا يرجى شفاؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا نصف ساع من طعام من تمر أو أرز أو نحوه مما يكال ويدخر أو يطبخ طعاما ويوزعه على المساكين بعدد الأيام التي أفطرها نعم علماء كان يتيجو نمتكو صومنو داف dura dandeettii qabaatu qabaa dandeettii fayyaa dandeettii namni sun gartee beelaa fi dheebuu baadhachuu danda'u yoo dhoobote ka du'aaf isaan gartee hin saaxille ka dhukkuba hamaadhaaf isa saaxilee isaan ajjeesne ta'uu qaba haya yoo dhukkubsataa ta'e amata guutuu ka dhukkubsatu yoo ta'e amata kana guutuu ka dhukkubsatu ta'e akkam ta'uu qaba namni kuni ulamaa maal jedhan soomanni isarratti dirqamaa miti nama laafaa nama dadhabaa nama gartee manguddoo gartee hin totorro'in garumoo laafintii qabu qaama keessa hasammuun isaa nagee qabdu akkasuma nama dhukkubsataa dhukkuba sukkaraa jira ha gartee namni tokko yeroo kinina san malee osoo hin dandeenye dhukkuba adda addaa jira ha gartee namni gulukoosii fi lilmi irraa qulqullaa'uu hin dandeenye bakka nyaataatii bakka dhugaatii qabutuuf jechuudha namoonni akkasii maal godhan yoo hagartee ramadaana kana booda dhukkuba kanarraa hafayyan yoo hajeelamu ta'e ramadaana kana furaniituma ramadaana booda gizee fayyan gaafa gartee doktarri baatii lama sadii booda inshaalla dawaa kana fixattee ni fayyita jaanii miti hagas eeggateetuma gaafa fayyee qadaa kafala naam itti deebina boqonnaa na fudhadhaa nageenya jiraadhaa شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآن هنا جنة ذنوبنا والله نتي برسلنا شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآن هنا جنة ذنوبنا والله نتي برسلنا يا شهر رمضان جاء جلالا وللنوك بديدي يفالالا قمدين موخا أليف أولا جاءهن دراس متوجلا جاءهن دراس متوجلا نعم دوبا نمني dhukkubsataan takkaammoo namni akka manguddoomee ramadaana kana keessa soomanuu yoo hin dandeenye yoo baatii lama sadii booda namni sun ni fayyaa takkaammoo yeroo gabaabduu ni fayyaa jaame ramadaana kana fureetuma nyaatee dawaasaa fudhatee dadhabbii san dhukkuba qabu san irraa wayyaawee ramadaana booda baatii shaabaana shawaalaa keessa takkaammoo zulqeedaa keessa baatiilee
muharram keessa baatii islaamaa tana haga ramadaanii dhufunitti baasuu danda'a jechuudha. Soomana san ni kafala. Maal kafala? Guyyaa soomana soddomman guutuu san hin soomannemi ji'a biraa keessa amata kana keessa yeroo fedhe soomanee ifirraa fixuu danda'a jechuudha. Yoommoo namni sun zalaalam umrii isaa dhukkubsatu yoo ta'e hoo nama dhukkubsataa zalaalam yoo ta'e hoo dhukkuba kanarraa ni fayya jechuun kajeellaan hin jirre kagartee namni kun ammas yoo ramadaana boodaas dhukkubsatu ta'e amata guutuu amatarraa ilaa amatatti amata dhufutti amata ramadaanirraa ilaa ramadaan dhufutti yoo dhukkubsatu ta'e kan fayyine kajeellaan hin jiraanneef yoo ta'e dhukkuba gari jira kan namni irraa fayyuu hin dandeenye miti maal godha namni suni وإذا كان المرض لا يرجى شفاؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا نمني سني فراني نياتا غرو غيوتا سومنا إسا فريسان هنداهو مال قدا مسكينة توكو نياچيساچو مسكينة توكوف لاك أنا بيتا أرانتنا بولتي صدومن خنا غوتو غيا صدم إيغتي غيا صدومن خنا تكا لاك أنا تي تكا هراتي تكا فتراتي غيتي أرانتنا جلقب رمضان سوان هن سومنينف الرمان تناو قلو دندا مفكين رمضان ما خيس قلو دندا تفير رمضان بودو قلو دندا تكا رمضان ما خيس خنا قلو دندا يچو خوني نما غرتني فيان الرهين خجلمنه يوان نياچيسو قباته مال غدا غيوتا سومنا هن سومنين سلكاوي يو باتي غوتو تاته باتي غوتو غيتي مسكينه تو نياچيسو قبا غيرا مسكينه تو نياچيسا غيا لمدات مسكينه تو نياچيسا غيا صدفا خن سومنيف مسكينه تو نياچيسا غيا فرفا خنياچي هن سومنيف غيا صدمنو مسكينه تو لاك انا بيتاف تكا فطر بيتاف تكا هرات بيتاف مسكينه افجچو نعم صدمنو غيو متكتيو نياچيسه فيتيو هندندو غيتي سو نياچيسو تو وريدا اك علماء نو انتي ار غيا خنا مسكينه تو نياچيسا غيا بورو غيا لما فا خين سومنيف مسكينه تو نياچيسا غيا صدفا خن سومنيف مسكينه تو نياچيسا guyya takkatti nama 30 nyaachisee ramadaana guutuu firaa kafalee jechuun hin barbaachisu. Guyyaa 30 lakkaawatee guyyaa 30 guyyatti nyaachisu santuutu irra filamata inshallah. Nyaata gartee hoteela irraa bittees nyaachisuu dandeessa. Nyaata ruuzaa akka ruuzaa akka gartee qamadii tahee akka gartee timiraa tahee waan gandii nyaatu waan bilchaataa warri biyyaa nyaatu gartee nyaata gartee biitii beeytu. وانا كسي نياچيساچو ان شاء الله غيوتا اني يومو نمني سوني دوبرتي غرتي غرا قبدو اكسمتي دوبرتي دكوبساتو يوتاتيو دوبرتي غرتي دلتي هوسيسا جرتو في دوبرتي اكسما غرا قبدو يوتاتيو اسينيس اذا كان الصوم ضرر عليها يسيرت اكملي ديبيسيوتي سومنون خرقو يشفتو يوتي دوبرتينيس أو على الطفل تكا إلمو لوسيستو تنا يعني لوسيسو قبدي آنن أوباسو قبدي غا لوسيسا نمني توكو يو خا سومنو تي ندبا آنن لوكو قبدي هجار لوكو قبدي إسين آنن خانا غرتي إسي داف إلمو مداف يو آن لويني وان نياني مالتو إلما ماري قام إسي چورا إسي نياتا إلمو نيچو خنافو سومني إسي رهن جرو وني إسي رجرو مال قدو قبدي سومنا فرودا soomana kana nyaatudha haga gartee soomanni bahu eegattee maal gooti naam akka gartee ummanni a'immaan afranuu warri mazhaba afranuu jaanitti akka ibn Abbaas ibn Umar jaanitti ila an al-hamila wal-murdi'a idha aftarata عليها الفدية وهي إطعام مسكين على كل يوم dubartiin takka tagaraa qabduu fi tagartee ilmoo looshistu haati ilmoo looshistu soomanuu hin qabdu yaa wanni isirra jiru soomana sanillee kafaluu hin qabdu jaan ibnu Abbaasii fi ibnu Umar akkana jaan kunno akkam jechuudha amanan kuni murna tokko sahaabarraa karaa isaan qabatan kun maal jaan yoonii fi furte dubartiin garaa qabdu baatii soomanaa kana soomanuu dandeessu furuu qabdi akkasuma tunis ilmo dhaluusisti furuu qabdi takkaanii dhukkubaan sababa gartee garaa isiitiif baadhatee jirtuuf maaltu isirra jira jaan guyyaa furteessan hundaa'uu miskiina tokko tokko nyaachisti laaqana tokko
ruuza takka timira takka waan akka gartee mishingaa haa ta'u waan bilchaataa namni nyaatu gandi biyyaa nyaatu takka biddeena takka daabboo fi fuula haa ta'u daabboo fi shaayillee haa ta'u waanuma qabdu irraa jechuudha waan biitii beetu waan biitii nyaataaf qabdu tagartee namni nyaadhee je'ee garaa itti guuttatuu danda'a jechuudha nyaata nama tokkoo guyyaa tokkichaa isiin furteef nyaata nama tokko bitti takka gootee nyaachisti takka ammoo ummanni garii maal jaan bakka kanatti namoonni adda bahan warra gartee isiin tuni wanni godhuu qabdi jaan gartee amma fakkeenyaaf jama'aa sahabaat irraa ibnu abbaasii fi ibnu umar jarri lameen kuni akka ulamaan bira odeessin maal jaaninuma albaanilleen sahih je'iin waan isaan jaan kana isiin hoosistuu fi garaa qabduu taate soomana irraa dabarteessan soomana furteessan kafaluu siin qabdu nyaachisuu siin qabdu kuni humaa waa takka daruuraa hin qabdu warra jedhu jira jechuudha karaa kana warra deemu jira tokko yafturaanii walaa yuqdiyaanii ni furan soomana isaanii kafaluu siin qaban nyaachisuu siin qaban warra jedhu jira jechuudha warri murnii lammadaa tokko warri jama'aa sahabarraa ta'es maal jaan cufa guyyaa isiin furteessa miskiina nyaachisuu qabdi yoo ji'a guutuu furte ji'a guutuu miskiina nyaachisuu qabdi jaan guyyaa tokko miskiina tokko guyyaa tokko miskiina tokko guyyaa soddom lakkaawwattee guyyaa soddom akkasii miskiina wal jala nyaachisuu qabdi jaan warra ammas kanarra hamaa jira ammas warri maal jaa kabiraa guyyaa furteessan ni nyaachistiis ni kafaltiis soomanaas soomanteeti miskiinaas guyyaa furteessan tokko tokko nyaachistiya kuni warra irra jabaati amma gaanuti gaafa fayyitee nyaachisti jaan isaan gaafa fayyitee soomanaas kafalti nyaataas nyaachisti jaan naam gaafa furtee kana nyaachistee soomana boodamoo ofiif gaafa fayyitee ilmoo luusisuu irraa gaafa gartee baate garaa dhaltee gaafa gartee guyyaa 40 lakkootee nageetti deebite soomanuus qabdi nyaataas miskiina nyaachisuu qabdi warra jira amma nuti karaa kan fudhanna beetanii an akka tokkotti kana keessa namni ikhtiyaara qaba ani karaan ani deemuun siima irra caalaan osoo garaa qabdu dubartiin takka hoosisuu fi namni dubartiin garaa qabdu furuudha furtee too maal gooti guyyaa fayyite soomana san kafalu dhaggeeffadhu nyaachisuun isirra hin jiru guyyaa fayyite san soomana insha Allah amata kana keessa hoosisuu fi kanarraa ni fayyiti miti haa furtu gaafa soomanni bee booda gaafa fayyite haa soomana san kafaltu soomantee jechuudha naam yoommoo dhukkubni si amata lamaa sadii kattiifuu kan soomanu taate haa miskiina nyaachistu soomanuus hin dandeessure miskiina guyyaa soddomman lakkooytee guyyaa baatii takka guutuu miskiina laaqana takka faxara takka hiraata haa nyaachistu guyyatti miskiinuma tokko nyaachiste laaqana guyyaa soddomiif jechuudha yoo amata lamaa sadiif afuriif garaa isii baqeessan tahee kasoomanuu hin dandeenye takka dhukkuba adda addaa isii mudatee miskiina haa nyaachistu karaa irra bareedaan kana yoommoo fayyaa qabaatte baatii ramadaana tana booda kafayyitu yoo taate haa soomantee soomana san kafaltu karaa irra bareedaan sani karaan hedduutu jira garuu karaan irra laafaan amantiin islaamaa walii laafisuudha karaan goote rabbi illeen subhaanahu wa ta'ala quraan keessa mate ulamaan wanni isaan daliilfatan يعني فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى نمني سنرا باتي رمضان بيا خيس جراتي دقبه يو فيا هنتان يدو كبسطاته باتي رمضان ودا يغا فيا بودها سومنا سن خفلو جان نعم يومو نمني مسافر جراتي غاف ايميل الراغلي خفلا نعم سو دوبا اكستي غاما ولي هاغلو يچو داوتو تخين سو خران الربريدان haafurtu gaafa garaa qabdu kana gaafa hoosistu kana haafurtu eega ramadaaniin dhume booda soomana san qadaa haa kafaltu insha Allahu ta'ala yoomuu amata lama sadii walitti hiitee khas gartee soomanuu hin dandeenye taate dhukkubsattee amata kanaas rakkoo adda addaa tafayyaatu itti dhufee soomana amata dhufuu hin dandeenye maal goote soomana kana ifirraa miskiina haa nyaachistu insha Allah qadaan achumatti irraa dhaabbataa jechuudha maaliif ibnu Umarii fi ibnu Abbaas illeen maal jaan isaan خافلو سين قبضو سومنو سين قبضو ور امنو جرا يجو خراخنا ابن الباني اللي سهي جين خرازن ان شاء الله بارك الله فيكم شني سانغا الاقامه من شروط وجوب الصيام نمني توكو غرتي بيخي سجراتون
soomana gartee isarratti dirqama godha yoo fayyaa qabaate yoo dandeettii qabaate yoo imalarra jirane warra biyyaa ta'ee biyya keessa jiraate takkaammoo biyya namallee jiraate qubatee jiraate imala kana keessa dadhabbii wanni dadhabsiisu jira soomanuu isarratti dirqama namni musaafira ammoo rasuuli sallallahu alaihi wasallam yani namni musaafira osoo furee rabbi biratti irra jaalatama maaliif hayyama rabbiin si godhee kana rabbiin irratti si arguu jaalata kanaafu namni musaafira irra jiru haafuru dirqaminaa hin qabu rasuuli sallallahu alaihi wasallam kharaa gartee nu godhee jira namni musaafira irra jiru furuun kanaafu yoo garuumoo namni suni fayyaatti qabaate dandeettiitti qabaate dadhabbii fi beelaa fi kana musaafiruma irratti han dhufatu danda'e soomana itti fufuu danda'a garuumoo namni osoo isa dadhabsiisu soomanni osoo imalli tun isa dadhabsiistu osoo musaafiruma isa dadhabsiisu soomanuun kuni faallaa rasuula sallallahu alaihi wasallam deemudha rasuulli imala takka irra osoo jiranii sahaabaa isaati wajji bishaan fudhatee ummatuma duratti furee jaan warri garii immoo ni dide barkaa bal beelti khafisaan goote dadhabanii hafurii isaanii cite kana rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhufanitti hima sahaaban yaa rasuula rabbi ummanni garii bar osoo dadhabbii qabanii hin furreeti soomana itti fufan jennaan warri sun warra gartee nafaalleessee jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam khilaafa kiyya deemanii faallaa tiyya deemanii kanaafuu akkasitti yani laysa min albirri asiyaamu fi safar jechuu jira namni osoo dadhabbii qabu osoo gartee akkasitti akkatee jiru musaafirumarra dheebuun meeqa beeltii meeqa imalti dheertu yoo taate bakka itti furuu fi yoom xayyaarri isaan dhaabbataa kan beene namni sun furuutu irra caala toliin irraa hin ja'amu namni akkasii rabbii sodaata hin ja'amu takka imaan irraa hin ja'amu furuutu isaaf irra caaladha naam rabbiin akkuma waajiba isaatti gaggeessuu jaalatutti rukhsaa nu godhe hayyama nu godhe kana rabbiin ittiin dhufuullee jaalata jechuudha خانا بارك الله فيكم خرا مهيين من تكو السلامة من الحيض والنفساء شروط لوجوب الصيام دوبرتين تكا غرتي هيدي راقل قولة تهودا أكسمت دوبرتين تكا إيغا غرتي إيغا ديسي بودا قويا أفتمي في الرأي أو خانا حتى أسو قويا أفتم دور اليو إني رابطي سومنو دن ديسي يو قويا أفتم لكويتي مو إني رابطني قويا أفتم بودا يو إني رابطي بانا سومنو دن ديسي جو إني قويا أفتم بودا وانبراتي مالي كون خواني تيمتي إن شاء الله خنافو فياك أبانن خوني واني قرتي ربي سبحانه وتعالى نفالافسو يومو خانا خيستي سومني أوسو إسين سومنك أبدو إينيو تلوفي نفرتي مال قوتي سومنا فرتي خانا رمضان بودا خفلتي خانا إن شاء الله واجبوتا seera gartee namni tokko dirqaminaan isarratti ramadaanni soomanuudhaaf dirqama isarratti ta'u waajahan kana nama hubattan tokko islaama ta'u aqlii qabaatu tokko immoo biyya keessa jiraatu imalarra jiraachuu dhabu tokko immoo gartee dubartiin takka gartee heydii fi dhiigarraa qulqullaa'u ta'u ho'isisuu dhabu garaa qabaachuu dhabu akkasumatti namni tokko gartee maraataa ta'uu dhabu akkasumatti namni tokko manguddoo ta'ee if wallaaluu dhabu rasuulli sallallahu alaihi wasallam جرجرسيتين اسني مجا كنو رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نما قرتي من قدو تطرعي خجرت تطرعي صون تاني خفياك أو خجرتي سومن ركو إسافتو خسمون إسانا جيك أبدو خيو سومن يمو ركو ربو نما كسي رسول صلى الله عليه وسلم سومن هي كتولا هيامي في شاء الله نني من قدون خجرتي دبيك أبو سومن يو سومن إسا قرتي ركو رئيس أبوسو فرو ركبا guyyatti miskiina tokko nyaachisuu qaba jechuun guyyaa 30 insha Allah. Kana gaa insha Allah hubattan barattan amma kana keessatti isinuu faqiiha taatan kana keessatti namni yoo isin gaafate waa'ee soomana irraa deebisuu dandeessan insha Allah. Soomanni eenyurratti dirqama ulaagaan soomanaa maali jeheen kana namni soomanuudhaaf waa jeheen kana qabaatuu qaba baarakallahu fiikum. haga sagantaa sagalaffatti walitti deemuu turtii gaarii wasallillaahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baarakallahu fiikum. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi. شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان جاء صومنا خيس النوف بوسي رب قرآن هنا جنتاه ذنوبنا والله نتي برسدرنا شهر رمضان جاء صومنا خيس النوف بوسي رب قرآن هنا جنتاه ذنوبنا والله نتي برسدرنا